Jannata jechuun iddoo maaliiti? Jannata jechuun iddoo maaliiti? Iddoo waaqayyotti argamu jechuudha. Bakka argamsa waaqayyoo keessa jiraachuu jechuudha jannata jechuun. Jannata jechuun waaqayyo jechuudha. Lafa waaqayyotti argamu yookaan argamsa waaqayyoo keessa jiraachuu jechuudha. Jannata jechuun. Afaan Oromoo si gaafadhe. Jannata jechuun jannata jechuun lafa waaqayyoo lafa argamsa waaqayyoo jechuudha. Lafa waaqayyotti argamu jechuudha. Bakka already. Amma fakkeenyaaf asitti Kiristoosii wajjin hin jiraachaa jira. Kanaafiyyu jannata keessa hin jiraachuu. Dubbichi dubbii hafuuraadha. Ustaasa. Ragaa hin. Isin ragaa naa fedame. Isin ragaa naa fedame. Dubartoonni jannata galu kan jedhu. Siganna sani don't worry siganna. Jannata jechuun waaqayyo na jechuudha. Amma naa kenna. Lamma fagaafi kana yoo isin gaafadhe yoo uummata musliimaa gaafadhe sittan gaafatama waan ta'eef. Abona nata jira. Man me udduun gattai namatti haasa gattai shinun godhin gattai haasawe. Bo? Maal jettani ustaas? Baay'een isin kabaja dhugaa. Yadika inni lallabini rabshaati hojii kee dhiisi gattai nu hojii haasawe. Rakkoon qabu jedhaa kana haasawaa rakkoon hin jiru. Taa'uun si jaajuun si deemuun isaa rakkoon jiru. Lama maraatee kutee isaa deebi'e namtichi kun nama wayii nusan himisa. Mashallah Ustaz. Dhugaa simbiraa dhabamee hin beeku guyyaa tokko simbiraan jira dhugaa. Amma ammaatti guyyaa tokko sinirraa dhabamee hin beeku. Abbo waa barattee marattee kotteetti suuta jedha. Ammas hin jedhe jannata jechuun waaqayyoo naan jettee bar. Jannata jechuun lafa argamsa waaqayyoo jechuudha. Lafa waaqayyootti saba isaa gidduu buufata. Amma fakkeenyaaf muka jireenyaa ni jedhama Kiristoosin. Kiristoos irraa yoo soorattan isin iyyuu jannata keessa jirtu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konkolaachisaa jira. Maayikii banachuun nutti ulfaatu nagaartu. Nama dhaggeeffatu beektaa? Alhamdulillah jirra galata waaqa. Alhamdulillah masa jira. Oye. Nagaadha galata gooftaa keenya galata Yesuus har'a geenyerra dhugaa. Daqiiqaa muraasa qaba ragaa jennee waliin haasa'uu dandeenya. Daqiiqaa muraasa qaba. Rakkoon qabu sin jalqaba ragaa naa kennina natti hin fuufan haasa'u. Ayyee waan dubbatte irratti gaafadhaa san dura garuu ragaa sii kenna. Ishii quraana boqonnaa 9 lakkoofsa 72. Maal jedhe dubbisaame? Konkolaachisaan jira yaadaan natti himee akkasumas itti himuu danda'a garuu. Dubbisuu hin danda'u malee. Yaada isaas. Dubbisaa laphee maraa dubbisaa rakkoon hin jiru. Ayyee. Akka jedhu. Oye. Wal mu'minaatu dubartii mu'mina taatee fi dhiira mu'mina ta'e rabbiin taatee fi dhiira mu'mina ta'e. Ijoo dhiifama natti bilbilamee ture sagaleen koo jiraateen bu'e. Nadi? Aloo? Ni jirta ustaada hin bu'e kiyyaan. Akkasii? Ajaa'iba abbo. Nama biraa ol nu darbaa kalaas. Sagaleen koo jiraate. Deebora
Dubbadhaa gaafatamaa istee naasoo nassee Kanas keessa jiru kana dubbisaa. Ora sodaati. nu dubbisaan argaa hin jiru eenyunni sayyaaraan khaxarateera amma kan jenne waa naannootti mushkilaa kathiiriidha. Yesus Yesus Beektan tamsin irraa fuune boo soddaa kan nuun jettan nagaadha miti. akkam Soddummaa jirta? maal walitti qabna? Nagaadha. Sodaa malee walitti hin qabnu soddummaa isa minaaminteeshinii korporeeshinii miti kan biraadha kun. Yoo dubarri baay'een jiraatte isinirraa hafte immoo fuudhus hin dandeenya. Yoo nu dabarsitan rakkoon qabu. Haayis jennaan hin jedha. Hayyee eenyuun maqaa kee Yesuusi? Maqaan kan Yesuus qabu jireenya qabadha. Maqaan himoo kooti. Tiktookii kooti. Hayyee. Akkasii. Nagaan isiniif haa ta'u. Gaaffii isin gaafadha naa deebistu. Farihaan naa deebista. Bakkoodhaa miti hayyee inni cufatu dura deebi. Alhamdulillah waan gaafatu jiraate gaafate. Kan jireenya qabu. Sagaleen keenya jijjiirraa biroo. Keetuun jiru haasa'i. Gaaffii qabdaa? Neetworkiin kan koos xiqqoo ishee naqabeera. Hayyee gaaffii yoo qabaatte gaafadhu kan jiraan nama biraaf dabarsina. Taa fayyadamnu sa'aatii keenyatti. Bakka hin seene gaafadhu be. Hayyee galatoomaa. Galatamaa. Gaaffiin koo quraana keessatti tartiiba uumamaa jira kan jedhudha. Mee Waaqayyo yookiin Allaani wanni inni uume maal akka ta'e iyyuu hin beekamu jechuudha. Kanaafuuti maaliif maal isa miidhaa yoo achi keessa kaa'ee jiraate waan jedhudha. Waan fedhe waan tokko iyyuu waan isa miidhu tokko hin jiru. Wanti isa miidhu tokko hin jiru rabbiin maaliif jennaani rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan keessaa nu fayyadu fakkeenyaaf yeroo faana wal qabatee waan gaaffii ka'u nutti himee jira. Fakkeenyaaf samiif dachiin kun akkamitti uumame maalirraa uumame jettee sun gaafatte quraanii deebisaa kaa'ee jira. Garuu kana dura uumame sana dura uumame jedhee quraana keessa yoo kaa'aate hadiisa keessa illee hin jira. Hadiisa keessa hin jira. Hadiisa jechuunis waanuma quraana itti aanee ergamaan rabbi salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waan dubbatanidha. Tolee waan dubbatani. Saniifuu achi keessatti fakkeenyaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa guyyaa jalqabaa kanatu uumame, gaafa lammaffaa kanatu uumame, gaafa sadaffaa kanatu uumame jedhanii waan nutti himan qaba. Sana beekuun keenya garuu akkasumatti beekumsaaf malee har'a wanti inni na fayyadaaru hin jiru. Atillee macaafa qulqulluu keessatti ekelee dura uumame, ekelee booddee uumame waan jedhu beekuun kee har'a waan tokko akkasi fayyadaa hin jirre beekamaadha. Ayi waan na fayyadu qaba kunoo kana na fayyada fakkeenyaaf akka macaafaatti hoo jette immoo hadiisa keessaati gaafa guyyaa jalqaba maaltu uumame, gaafa lammaffaa maaltu uumame, sadaffaa maaltu uumame, arfaffaa shanaffaa maaltu akka uumame sittin agarsiisaa jechuudha. Hadiisa keessaati waa tokko rakkoodhaan hin jiru. Hayyee Muhammadi isa hadiisa keessatti barreesse eessaa fideetu akkaataa uumamaa barreesse ergi quraana keessa hin jiraanne ergi rabbiin irratti buusaa ture quraanota keessatti wanta barraahani isa hadiisa keessatti barreesse immoo eessaa fidee barreesse yookiin immoo eessaa fidee hadiisa keessa. Hayyee quraanni immoo qofa isaa of danda'uu hin danda'u maaltu hadiisa bira geessuu dhaqe of hin danda'u quraan warra kanatu naa deebiste. Ayyee galatoon. Duraan dursatti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afwan quraanni mataasaa hin danda'u iyyuu waan jette quraanni of danda'aadha. Quraanni of danda'a garuu quraanni hadiisa hiika hadiisnis quraana hiika. Okay? Dictionary waliiti.
haa ta'u iyyuu malee Nabi Muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alayhi eessaa fidanii waan hadiisa keessatti barreessan kana maalirraa barreessanii jetti. Sanas Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ofii isaatii hin barreessine salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Kan barreessanii jarri wahiidha yookiin rabbuma biraa barreessanii. Kanaaf Quraana keessatti boqonnaa 53 haalli maayyituu godhaa qabattaa? Isti mi'uutu godhaa naannoo galchitanii? Hayya. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaanitti beeksise jennaani kan barreessan. Isaanitti beeksise jennaani kan isaan barreessanii. Hayyee. Kan isaanitti beeksisee barreessan yookiin immoo Rabbiin kun wanta hadiisa keessatti barraa'ee iddoo itti Muhammaditti beeksisee barreesse kan jedhu jira ragaan kan akkas jedhu simbir. Nagaamu Farihaan. Sagaleen koo jira ajoo. Amma Natti jira. dadawwalaa jiru. Sa'aatii hojii waan ta'eef inshaallah. Naa obsitan akkas natti dadawwalamu okay? Rakkoon qabu. Hayyee. Kanaafuuti maalirraan jira ture ka dubbataa ture? Maaliif dhiifama? Akkana jette Rabbitti beeksisnaanii kan isaan barreessan jette waa'ee hadiisaati. Ani gani kan si gaafa irra deebi'ee ragaa iddoo itti yeroo itti Rabbiin itti beeksisee akka hadiisa barreessu godhe sana yookiin immoo Rabbiin Muhammaditti dubbatee hadiisota keessatti wanta barraan iddoon itti godhe sana ragaanaaf kenni yoo jiraateen jedhe. Akkansiin jedhe Quraana boqonnaa 53 lakkoofsa 3 irratti وما ينطق عن الهوى نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وفي ساعته دبته إن هو إلا وحيها يوي سرت بيكسني قد أمي مالي يوجد بس تدب فدو سيباسو في مقرر رندي ماجرا بس تدب سودان ديسا ستمير لكوفسا سا Meeqa jedhi qonna bira jira Quraanni nan baasa. 53 lakkoofsa 3 Lakkoofsa 3. lakkoofsa 3 lamarraa Fedha kaasee lubbuu irraas hin haasa'u. Eenyu dharee kana eenyummaa isaan beekamu barkanii fedha lubbuu irraan haasa'u qofa dhaabaree eenyu akka ta'e keessatti barraa'ee jiru. Dubra keessa dubbisi dura kana fudhadhuuti sirrii ta'uu isaa ganaa irra gaagatte booddee kan biraa immoo itti deemna rakkoon hin jiru. Kanaaf fedha lubbuu isaarra eenyuyyuu haa ta'u eenyu akka ta'e booddee sitti agarsiifna garuu fedha ofii isaarraa akka hin dubbatu akka jedhe kan ishee kana argitee jirtaa dura. Fedha lubbuu isaarraa hin dubbatu jedha. Eenyu akka ta'e garuu hin beekamu. Malee itti aanu dubbisi. Itti aanu dubbisi. Fedha lubbuu isaarraa argan dubbanne eessaa fidee dubbisaa jedhamee itti aanu dubbisi kaa afurirras. Hayyee inni wanta inni dubbatu wahii buufamuu qofaa jedha. Wahii buufamu qofaa jedhee miire. Amallee eenyummaan isaan beekamu. Hayyee eenyummaa isaa tafsiira keessa seentee argatta yoo barbaadde Nabi Muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alayhi waa'ee isaanii dubbataa jira. Nabi Muhammad waa tokko ofirraati hin dubbatanii maal malee in huwa illaa wahyu yuuhaa jaratti beeksisni godhamu malee rabbi biraati hin dubbatu. Kanaafuu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waan dubbatan hundumaayyuu wahiidhaan dubbatu jechuudha. Hayyee la asirratti wanti kun eenyummaa isaan beekan maqaan isaa eenyu akka ta'e iddoo biraatti ibsatti kennuu dandeessa. Iddoon kun garuu eenyummaa isaan beekamu. Inni jedha inni ofirraan dubbatu inni wahii malee hin dubbatu. Eenyudha inni ganaan tasfiira keessa deemaa jechuudha. Quraaniif danda'een jiru addana kanatti. Lakkoofsa tokkorraa dubbisime. Hiriyaan keessan Muhammad hin jaallanne hin dogoggorres. Hayyee. Kuni waa'ee Muhammad dubbata ka hin jaallanne hin dogoggorre jedha malee fedha lubbuu irraas hin dubbatu inni Muhammad kan jedhu dura addana kanarra. Amma deebii argatte moo hin arganne? Eenyu waa eenyu akka dubbataa?
Muhammadin jedhu kaddoon keeyyatti suni maali sijjamara hayaanni tokko tokko qofaashee bubbuute mitiire hayaata kana eenyu maal akka jedhu hin beekamu Yoo siin jedhe kophaashii buute eenyu siin jedhe kun. hayyee quraanni hundi isaa alfaana bu'ee takkaatti Ayati tokko bu'ee fi quraanni kophaa bu'een gargari. Ayati tokko bu'ee ayibbaalim. Lamis fakkeenyaaf suuraan 112 hundi isaa irraan takkaa bu'e. Ayati tokkitti kophaa bu'ee fi quraanni kophaa bu'een gargari. Quraanni yeroo bu'u jecha wal qabatee jiru wal faana tokko bu'aa jechuudha. Malee ayati tokkoon buute har'a ayati tokko bu'e bor lamatu bu'e waan akkasiidhaa miti. Tole? Kanaafuu asii kaasee amma goda ga'utti amma fuulli kun dhumutti maal dubbata? Waa'ee keeyyatti tokko irratti waan jalqabe dubbata. Yoo barbaadde wal taasistee dubbisuu dandeessa. Kanaafuu waa'ee Nabi Muhammadiin dubbataara. Nabi Muhammad ofirraatii homaa hin dubbatanii jechuudha. ofirraatii homaa hin dubbatanii fi rabbiin isatti dubbate kana dubbadhu jedheen immoo tokko dhaaresh haa ta'u akkasuma ergima jetteeyyu akkamitti Ayyee. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan wahyii nabiyyootatti godhu Rabbi subhanahu wa ta'ala bichaa waan ta'eef. Sanammoo Qur'aana boqonnaa 42 lakkoofsa 52 na fakkaata baafadhu mee maaleesh konkolaachisaan jira. Wahyii yookiin kan isaanitti beeksisu nabiyyootatti qofa akka beeksisu haala sadiin kan namatti beeksisu Rabbi subhanahu wa ta'ala kan ta'edha. وكذلك أوحينا meeqa jette 42 shantamii lamar. akkas jedha sadiirra jechuudha dhumni isaa sadii waan ta'eefi karaa rabbii wanta samii keessa jiruu fi wanta dachee keessa jiru hunda kan isaa ta'eenii qajeelchata dhaga'e himni ifa manatti mul'atu iddoo isaarra wayitu jira gara xumuraa waan ta'eef himmi hundi garummaa rabbiitii deebisee jedha. Iddoo biraa dubbisaa natti fakkaata. An 52 siin jedhee. 42 53 dha dhumni isaa garuu 52 jira. 52 jedhee 52 dubbisi. Akkasuma quraanni rabbii keenya irraa ta'e gara keetti wahii goone 51 jira ustaaza 51 kitaabaa fi وكذلك أوحينا كجنمون شنتمي لما نفكات ما كنا بس أنت مرت تمر تريب ترى كون جروا شرن تاني akkasuma quraan ruuhii keenya irraa ta'e gara keetti wahii goone kitaabaa fi imaanni maal akka ta'an kan beektu hin turre garuu ifa gabbartoota keenyaa irraa nama feene ittiin qajeelchuu isa goone akkatti gara karaa qajeelaatti ni qajeelchataa jedha. Ifamanii dubbisuu hin danda'u quraana kanaafidha wal qaqqabataa waan ta'eef. Rakkoon tokko hin jiru maal jedhee quraana maal sirratti goona jedheeni jalqaba irratti meeshuma jalqabaa qofa dubbise. أسرع الطرق المتاحة الآن توفير 6 دقائق انظر Ruhii keenya irraatii gara keetti wahii goonaa jedhe gara eenyu akka ta'e garuu hin jiru asirra ammas ilaali. Eegaa sun rakkisa quraana keessan beekna har'a immoo tiyoorii har'a kaanii har'a sin barsiisnu kaatu yeroo quraana guutu sammuu keessa deemee gara eenyutti jedha reega kun ilaali eenyummaa isaan beekamu malee dalitti bara. Quraanni eenyu irratti bu'eetti beekta. Akka dhageessaatu kiristaan mataati quraanni eenyu irratti bu'e siin jedha musliimni yeroo baay'ee. Quraanni Muhammad garuu Muhammadin jedhu kaddoon kun ragaa malee maal nama nareen. Quraanni Muhammad irratti bu'uusaa bakka biraa irratti erga beekteeti quraanni kan bu'e Nabi Muhammad irratti bakka kan beeknu jechuudha. Nabi Muhammad irratti buusaa barbaadde quraanni bakka biraa irratti garsiisa. Garuu quraanni Nabi Muhammad irratti beekuu buuna waa'ee quraana irratti buusuu dubbataara Nabi Muhammad irratti. Eenyu kan barreessuu hin dandeenye maa kunta tadrii mal kitaaba wal iimaan ka barreessuu illee hin beektu ture jedhee kan dubbateen eenyu Nabi Muhammad kan hin barreessine kan nuun jennu. Nu ka beeknu kana tiyoorii warra kaanii irratti hin barsiisnu kaabboleetti waan jiru sitti himna. Dubbii jecha maqaan Nabi Muhammad hin jiru maqaan Nabi Muhammad dirqama maqaan Nabi Muhammad hin waamnu nuti. Qoy waan isi hayyeet haa ta'u. Quraana keessatti waa'ee Nabi Muhammadin kan dubbatu gara 1000 oliiti. Garuu maqaa isaanii dhee kan dubbate bakka 4 qofa.
Bakka har'asi bochaatu gaafachi waan ta'eef jecha bakka hundumatti na Muhammad jedheen dubbatu Quraan. Bakka waa isaanitti dubbata. Dinaarii nama bakka ko sin gaafadha ammallee sirriinaa sirreessita. Ani amma isa kanne waa'ee Nabi Muhammad yoo taane asitti jechuudha. Ruhii keenya irraa wahiitti buufnee jedha. Eenyu isaan kuniyyuu? Isaan kuniyyuu beekamani bara. Akkasuma Quraana ruhii keenya irraatti gara keetti wahii goonee jedha. Kunumtiyyuu ko eenyummaan isaan beekamu. Innumti gara isaatti godhe suniyyuu maqaan isaan jiru, eenyummaan isaan jiru, Allah ta'uu, maaliyaa ta'uu waan tokko hin beekamu laaladdanarra. Ishee na dhaggeeffadhu. Eenyurratti akka buuse wahiitti goone jedhu dhaqeeti 51 irraa dubbisi. Dirqama maqaa isaanii asirratti saafuu qabaa yookiin bakka deemetti maqaa ana Allah jechuu qaba yoo jette kun sirumattuu barumsuma keessattuu barumsuma akaadaamii keessattuu waan hin taane. Fakkeenyaaf kitaaba tokko ani Beeroon barreesse ani Bahaayiluun iddoo hundatti hin jedhu ani. Jalqaba iddoo tokkotti maqaa kodhee jennaani bakka itti aanutti immoo ani akkasan godha. Sanbooddee inni akkas godhe ani immoo akkasin godha jedhama malee. Fakkeenyaaf propozaala wayii gashitee beektaa yuunivarsiitii wayii seentee propozaala yeroo gashitu waan galutu jira waan barreessitee fakkeenyaaf ati ittiin maastarsii fudhattu jira kan ittiin digirii kee fudhattutu jira yeroo yuunivarsiitii barattu jechuudha. San si gaachuu barbaadeen yoo achi keessatti ta'e waan geenyetee morokkoodhaa miti yookaan kitaaba wayii fa'aa barreessitee yoo ka beektu taate sirraati muuxannoo fudhachuuf akkaataa akka itti barreessitu yoo fudhanne ta'e rakkoon hin jiru. Isatti waa'ee Quraana natti taasise isa kana booda sitti. Anyway sittaa'imu maaliif jennaani fakkeenyaaf namni tokko gaafa propozaala wayii barreessu yookiin gaafa barumsa kitaaba wayii barreessu jalqabarratti kitaabni sun barreessaan eenyu akka ta'e dubbata yookiin immoo ani fakkeenyaaf qeesii wayii faana waan akkas akkasii dubbadheeraa jedha kitaaba koo tokko irratti baastee ilaalte. So maal jedhama turre irratti Farhaan jedhee barreesseera kan itti aanu immoo kabiraadha. Haa ta'u iyyuu malee immoo jalarratti yeroo waa'ee qeesii sana faana walitti dubbadhu kan koo ana jedhee kaa'a. Kan saammoo kan qeesii isa jedhee kaa'an. Inni ana jedheen kaa'aa deeme malee Farhaan isa maqaa isaa dhahaadhaan deemne. Maaliif jennaan namichi mari'ataa waliin jiru sila jalqaba irratti meera waan taateef. So Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana akka buusaa jiru jalqaba nutti himee jennaani dirqama bakka hundumatti Allah Muhammad bakka Muhammadiif Allah makkee guute dubbiin akkaataa itti dubbatamu qaba. Fakkeenyaaf nama wayii faana utuun dubbataa jiruuti suma faana utuun dubbataa jiruuti jalqaba wal barreeraa naafsi. Maaliin siin jedha? Ati garuu maaliif akkas taataa siin jedha? Eenyuun akkan dubbataa jiru warras jala jiru hin beeku dirqama maqaa kee jara jahan kana keessa kaasuun barbaachisu. Maaliif jennaan jalqaba si faana akkan dubbataa jiru hin beeku waan ta'eef. Garuu jalqaba reefnaa waliin dubbatatu ta'eeti eenyudheen si gaafadha. Eenyudheen si gaafadha iseen anaan jette gaafa waliin dubbannee walla jenne maaliif akkas taataa ati siin jedha ati kan jechaa jiru eenyudhaan inni haaraa dhufe akkuma kee. Garuu inni sila jalqabarraa kaasee nu dhaggeeffataa olee eenyuuf eenyu akka waliin dubbataa jiru Farhaan eenyuun akka dubbataa jiru hin beeka. Kanaaf Quraana jalqabarraa kaasee namni dubbisaadhaa dhufe eenyu waliin akka dubbataa jiru Rabbiin hin beeka. Eenyutu sanaan dubbataa jira eenyu kanaan dubbataa jira hin beeka. Sanammoo keessa ol baatee dubbisuudhaa qabda malee bakka hundumatti Allaan barreeffamuu qaba Muhammad barreeffamuu qaba hoo jette snow fair sirriidhaa miti. Waan beeknu irraa sitti himna lakkiin fudhadhu jette sun mirga keeti maqaa Muhammadii yoon arge malee jette rakkoodhaa miti. Kuni dursa waa'ee hadiisaa wallaalurraa kan kee gaaffii gaafatte malee tu beekteen jettu sijammir hadiisa da'iifa jechuun waan ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam hin dubbanne jechuudha hin dubbanne ergamaan Rabbi namatu ergamaan Rabbi akkas jedhanii warra irratti kijiban jechuudha mincii kan hin qabne yookiin bakka irraa fuudhame kan hin beekamnetu hadiisa da'iifaa jedhama. Hadiisa sahiha jedhamutu kan ergamaan Rabbi sallallahu Rabbi wasalaamu alaihi dubbatanidha. Hadiisa sahiha kan ergamaan Rabbi dubbatan keessa kijibni tokko hin jiru da'iifni tokko hin jiru jechuudha. Wanti da'iifa jedhamu waan namoonni utuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hin dubbatini Nabi Muhammad akkana jedhan jedhanii dubbatanii garuu eenyurraa fiddee dubbatte jedhamu gaafa qorataman kan deebii hin qabne kan bakki isaan beekamnetu da'iifa jedhama. Kanaafuu da'iifa jechuun sulmaayyuu Nabi Muhammad kan hin dubbanne jechuudha. Anmoo kan jechaa jiru waan itti qabamu kan Nabi Muhammad dubbatanii siin jedhu. Bisani abbaa manaaf algaa jedha. Haadha manaafis keessumaafis seexanaafis algaa tokko qopheessaa jedha. Dhaggeeffadhu qopheessi ka jedhu baasin agarsiisi. Yoo sun hin jiraanne garuu asaan tokko maal akka dabarsan baasi kaa maal rakkoo qabaree jira baasin agarsiisi erga jiraate. Ati gaafachuun kee bareedaadhaan seene wanti tokko maalinni wanta sirratti ilaalaa jiru kun erganii feennaan fidaarti immoo keessaa fidadhu rakkoo miti achuma kee ayyu. Maalinni waan Sa'i Musliim afaan Oromoo
Dubbifadhu kun tokko jiba kiyyata dhiiraaf siree jiraachuu qaba jedheet siree haadha manaa jedheet itti aanes siree sadaffaan keessummaadhaaf jedhee itti aanes seexanaaf jedhu. Siree arfaffaan immoo seexanaaf jedhama jechuudha. Ayyo qopheessaa kan jira. Hiika wayiitu qabu kanarra gara biraa gara fiidee ittiin qabdu bara. Seexanaaf jedhee jira, dhiiraaf jedheera, haadha manaatiif jedheera. Ibsi dhiifama qopheessaa kan jedhu hin jiru jedhiti siin ibsa sana rakkoon hin jiru. Dhaggeeffadhu sirriitti sii fassara. Garuu ammoo mata duree isaatu dubbisteera itti kun hundumtuu wannan jedhu ture shi. Maalumaafuu sahii muslim irratti 2084 irra wanni jiru mata dureen isaa waa'ee uffannaa keessatti israafa gochuudha kan inni haasa'u. Israafa gochuun waan akka malee fayyadamuurraa kan ka'e. Akka malee fayyadamuurraa. Bakka baasi waa'ee algaa dubbataa irra bakka sun waa'ee uffataa miti bakka san dhiifamaati. Naa obsi qaama siin dubbataan jiranitti dubbattee kaate yeroon dubbadhee kaawwate moo lakkee akkas miti jettee nama mormuu dandeessa rakkoon tokko hin jiru. Ishee maa gochuu hin danda'u? Maal jedhaa? Chapter it is disliked to have more furniture and the bending than one needs jedha. Ingiliffa yoo beekte jechuudha. Maal jedhaa? Chapteriin kun mata dureen kun wanni inni dubbataa jiru waan tokko waan mana keessatti fayyadamtu tokko maal malee fayyadamuun waan barbaade fayyadamuutu maali jedha? Jibbamaadha jedha. Jibbamaa. Fakkeenyaaf ati ijoollee lama qabdaa yoo taate jaartii kee faana algaa yookaan firaashii 3 olitti fayyadamtu taanaan tokko kan sheexaanaati. Maal jechuudha? Duwwaa bushuun qabdu. Ilmi namaatu rakkatee lafa bulaa jiruuti. Ati immoo akka sheexaan irra bulu gochuudha hin qabdu jechuudha. Siin dubbisa kana hadiisa isaa. Maal jedha? Bakka san dubbisa amma. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إرجع ربي صلى الله عليه وسلم كان جدني فراش للرجل وفراش لامرأته فراش لرجل أبا منادى فيه وفراج هذا فراشين أمس هذا منادى ساتي فيه والثالث نسدفا كيسم ما في جده والرابع النرففان قرو كان شيطانات دا ما الجتشور اللي شيطان يو كسادي يقول يجول فكين هذا مناف أبا منافي كيسم ما قبضوتاته كان سادني ردا بس توكو ترفي كيسوداته توكو كان ترفي جرو سنرا سيطانة بولا إراكم بولي لفدوان بوشيني ترفي واني من فيدميني فكينيا فتي نرجع فدو أنتو مرا تمرة كنا براولين دبته دي فماني نما دايكا دي دم الله بتينا يجارو كنا سيب سوف جدي تاني ماله نمون ناو بتاني بدبتارا يو فكينيا في چاما لما وفت تاته چاما جا تربا كاوچون كي قدا كم يوجد چورا تو كان واي فراشي كو همتي كنا فرنيچر جچون قدا ما كمو جچورا قدا تفيدم تو كمو تو كو ال فيدمو يوكن مو وان سين فيد نوان تفيدم نولتيزم جتي فكاوني مالي جدا كان شيطاناتي دا هم برباچسو جبما دا كسلاماتي كان ان قمنه يسا كنو مالي اوفيكي تي توربا سد منا كيسا وانين افن ويزم جتي كاون اوركادا كنافو نمني ابا منا قبو تو كوفيساتيف كان منا قبو تو كوفيساتيف تو كومو كيسما داف كوبيسيتو ان يرففان غرو جدي ان يرففان غرو يوتر في لفا كيسا تاده كان شيطاناتي جدي انك جبين ما فيدمينا جنان تانين جدي وان تفيدم لمنا كيسا كاون اوركادا كسلاماتي فكينيا في caammaa 5 ja'a qabaattee kan uffattu garuu lama qofa ta'e fakkeenya sitti hime malee yoo 5 ja'a qabaattee lama qofa uffatte taanaan inni kaan sin fayyadu biskiinaa kennuu dhiiste mana keessatti ofii kee keessa waan taateef ergamaan rabbi salawaatu alaihi kan sheexaanaati kan jedhan sheexaanni qaama qabaatee dhufee achirra rafaadhaa miti sheexaanni mee akka keettis ta'e akka quraanaatti mee qaama qabaa dhufee irra rafa natti hime kana jechuun nuti akkasitti amma dhaggeeffadhu kaal tokko qo'e. Kanaaf sheexaan erga qaama qabaate kan keetti natti agarsiisa bakka inni qaama qabu quraana keessatti qaama hin qabu kana jechuun isaanii maal inni hojii sheexaanaa takka waan sheexaanaaf dhiyeessituuti ati jechuudha malee tirfii utuu namni rakkatu waan irra bulu dhabu ati tirfiin godhin mana keessaa siin jechuudha malee fakkeenyaaf atamma yoo ijoollee qabaatte ijoollee 6-7 qabaatte ijoollee 6-7 faalgaa 6-7 kaa'in siin hin jedhu lama qofa fayyadami siin hin jedhu sii galee kanaaf akkasidha itti fufi dalgatti nama nu bachiin jechuudha yoo dhugaa bakka kanatti waan isin eegaluu qabaatu seexanaa fi ilaalaal dubartiidha falgaa tokko haadha manaa jechuudha abbaa manaati falgaa tokko keessummaadha falgaa tokko seexanaaf algaa isaa faffaamoo seexanaa fi jedhe
Malee seexana turre jiraata kan jedhan jiru fakkeenyaaf Dhageessa. akkasoo ta'e waan Maal siin of jedhan? kana fichisiisu Meel takka, meel takka. kaaliin na Meel fichisiisu. takka, meel takka. Fakkeenya Waan isaan jedhan meera deebi'ees. Waanuma isaan siin jedhanii meera deebi'e. Waanuma isaan ammas jedhanii si deebisan. Waanuma Ustaaz Farhaan jedhanii si deebisan meera deebi'iitii nutti himadimoo. Meera deebi'i nutti himi. Hubattee ta'e yoo inni ta'e. kan jedhaa jiru halgaa tokko oli mana keessa koo keessanii hojiin seexanaati jedheet nabiyyiin barsiisee Akkasiin jechaa jenne. jira. Akkasiin jenne. Akkasiin jenne. Akkasiin jenne. Inni hubanne jechuudha gartee. Inni hubanne jechuudha waan isaan jedhan. Hubadhee Kan isaan miirattee jedhanii garuu jedhe. dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Algaas haa ta'u waan fedhe haa ta'u namni tokko qabeenya itti fayyadamu irra dabarsee waan itti hin fayyadamne waan dhimma isaa irra darbe fakkeenyaaf waan dhimma isaa irra darbe osoo miskiinaa kennuu danda'u osoo nama itti haajomu kennuu danda'u ofii isaatii waan tirfii waan ofii isaatii itti hin fayyadamne waan maatii isaa itti hin fayyadamne waan itti fayyadama isaarraa hafe waan dhimma isaarraa hafe tirfii godhachuun hin danda'amu akka shari'aatti jibbamaadha siin jedhan fakkeenyaaf sireen fakkeenya godhame fakkeenyaaf namni tokko mana isaa keessatti algaa tokko qabaatee haati manaa isaa algaa qabaattee ilmoon isaa akkasumas immoo keessummaan isaa akkasumas maatiin isaa algaa qabaatee jennaan wanti sanarraa hafee tirfii taa'u kan sheexanaati jechuun wanti tirfii ta'e tokko wanti fakkeenyaaf dhimma haajaa irra darbe tokko sheexanatu akka barbaade godha jechuudha malee sheexanni dhufee irra ciisaa qaama qabaatee dhufee irra ciisa jechuu miti waan sana sheexanatu akka barbaade godha maaliif jennaan waan tirfii tokko fakkeenyaaf miskiinaa kennuu qabdaa rakkataadhaa kennuu qabdaa ollaadhaa kennuu qabdaa nama beela'e tokkoof kennuu qabda hattaa nyaata jechuudha fakkeenyaaf nyaata nyaattu jechuudha fakkeenyaaf mana kan kee ga'ee akkasumas immoo maatii kan kee ga'ee yoo jedhe wanti irraa tirfii hin bada wanti badu sun ati miskiinaa kennuu qabda malee yoo lafa kaa'atte wanti sun kan sheexanaati jechuudha jedhanii si deebisan kan ammoo kunoo ragaan isaallee akka ajaa'ibaatti kunoo hadiisni hiikni isaallee kunooti yoo barbaade si dubbisuu dandeenya. Sayyaa Musliim 2084 ishi calleessi. Sayyaa Musliim 2084 hadiisuma ammatti fidde jechuudha ishi. ويكون الرابع للشيطان جتون أي إنما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهة والاختيال بزينة الدنيا جون إنما زاد على الزيادة على الحاجة واني لما كان كير ربي حاجة كان كير واني ربي جدي وان في ديوة وجون حاجة كان كير واني تفيدم تر واني ربي جدي فاتخاذه وان سنك أبجون فإنما هو للمباهات جلسي أنا لقي فدون ترى أنتورا سير إن شاء الله Nabas ini nih. Iya jawab do kenapa sih setan alga kok tesi jawab do dubbisa torno wala mabarsiisa cha. Hiji bafudhachuun danda'u. Laakiin seeti sheexana kan keessummeessu isin bara sheexanni akka maxaafa keessatti waaqayyo wajjin mari'ata waaqayyo wajjin marii godha akkasumas immoo mana maree keessa teessoo qaba akkasumas immoo akka maxaafa keessatti sheexanni waaqayyo jedhamee jira. Waaqayyo jedhamee jira sheexanni isin biratti malee nu biratti bakka hin qabu jechuudha nu biratti diina eessi. فاتخاذه للمباهة جتوني وانت سنك بتشوني بشننا في وكامو وانا قلتو إسراف قلتو بل ليسو جتشونا والاختيال في بزينة الدنيا جرينيز الدنيا كانني الدنيا تي وانا قلتو يعني جرينيز الدنيا كيسة تبشننو وان حاجة كان كيرا أفيتوكو كيساسة سودة جرينيز الدنيا كيسة كيساسة سودة ما جتشونا مالو جنان وان اتفايدم تو أول يوغو لتجدت وانتسو مالي إسرافة إسرافني منو برتي إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين جل ميجر والروا بلسن والروا إسرافا قدن والروا كساسسن وبلا الشيطانات جل ميجر كان عفو إسلام ما برتي إسرافسون وكساسسون أركما دا ججودا وما كان بهذه الصفة فهو مذموم ألا وما كان بهذه الصفة فهو مذموم والنصف هذا كان أبو هندس أيو الرب سمادا وان فديته ججود سرين فكينا نقول من مالي سرين كفامتي fakkeenyaaf makiinaa tahuu waan barbaadde haa ta'u uffata haa ta'u waan itti fayyadamtu ol waan dhimma itti ba'attu ol yoo horatte jette wanta sana itti fayyadamtu taatee jennaan mana kaa'atte taanaan wanti sun kan sheexanaati jechuudha kan sheexanaati waan fedhe haa ta'u jechuudha wakullu madmuumin yudaafu ila shayxaan
وكل مذموم يضاف الى الشيطان وانت الرب سمان هندنو غرم شيطان تركف ما جچودا وانت الرب سماتي وانت جب ماتي اسلام ما كيستي وانت جب ماتي هندي سايومو غم شيطان تركف ما كان شيطانات جدما جچون كنافو سرين ارفان كان شيطانات جچون وان حاجه كان كيتي اولي من كيسا كات وان تيف وان الرب سمان وانت الرب سمان مو كان شيطانات غم شيطانات ما تركف مو جچا سرين ارفان كان شيطانات جدما ملي شيطاناف افامي شيطان دفي الرجيس جچومتي سين جچودا كان رغا وجين سي دبنه